بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota warroonni gaafiif deebii Oromoo da'awaa ta'uu biratti hordofaa jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii si wajjin haa jiraatu jecha gaafii keenya ka ji'a hajjii guyyaa lammaffaa ji'a 12ffaa bara 1441 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gaafii keenya hanga dhummaatitti wajjin turaan affeerraa keenya sheekni keenya hadhan wajjin turan sheekh Gazaalii Haji Xaahaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كنا دران درسي أفرا كنا وامش كنا فرتني أسرة وأفرا مكسنيف جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سنين جتة جيني كيس جرولة جي أحجيتي دعاء لي نقولا أمس مه تام سجابا بايسا وصغافي تنسين ندرت سنيف كنا اتنودي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبجمتوتا هردبتوتا كيناك أسر جردان هندي كيسانو دران درسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجين ربي بك مجرتنتي اسن هاغه اسنين جتشا نجه ربي تي في تكا ربي كيس جرادا أكما سن jiini keessa jirru kun ji'a guddaadha. Ji'a ibaadaan isa keessa illee akka gaarii fadlii guddaa qabdu. Ka fadlii keessatti waa tokko illee isitti hin qixxooyne. Du'aa'iin ibaadarraahi du'aa'iin as keessa godhatanillee sadarkaa guddaa qabaatuun isiidhaa beekamaadha. Du'aa'itti marti keenna akkuma yeroo hedduu asirratti dubbannu du'aa'itti jabaatuun barbaachisa. Du'aa'iin ufiifillee kadhatanii maatii ufiitiifillee kadhatanii biyya ufiitiifillee kadhatanii waa hundaafuu kadhatuunis barbaachisaadha. Rabbiin duraan dursee biyya teenna san biyya nagaa rabbi nu haa taasisu. Rakkoo isirra jirtu hunda rabbi irraa haa fuudhu. Hidhamaallee rabbi nu haa baasu. Ka waan kana keessatti miidhamellee rabbiin bakka isa haa dhaabu. Akkuma san ammas nullee warra du'aa'iidhaanis ka fagoo jiru waan barbaachisaa ta'een qooda irraa fudhatullee rabbi nu haa taasisu. Duniyaa tana keessatti ilmi namaa kun akki ta'uu isa barbaachisu an yakuuna bayna alkhawfi warrajaa, jidduu sodaadhaatii fi rabbii ufii irraa sodaatu akkuma san rabbii ufii kajeelu jidduu kana lamaanitti ta'uu barbaachisa. Maaliif jennaan namni kun duniyaa tana keessatti mukkoramaadha. Ibtilaa'ni kun namarraa achin hiiku, walaakin ibtilaa'a kana keessatti namni wal dhaba. Kanaafuu ulamaani wayita irraa dubbatan akki jedhan as-sa'iidu fi haadhihi dunyaa man radiya biqadaa'i illaahi wa qadari. Duniyaa tana keessatti nama sa'iida nama milkaahaati jechuun nama milkii argate jechuun duniyaa tana keessatti namni milkaahe jedhamu nama qadaa rabbiitii fi qadara isaa kana jaalate jedhan. Qadaa fi qadarri duniyaa tana keessatti namtichi jiru arkaana imaanaa jahaffaa irraa arkaana imaanaa jahan irraa tokko qadaa fi qadaratti amanuun. Inni kun waan khayrii fi sharrii illeen keessa jirtuuf waan duniyaa tana keessatti si mudatu hundatu isa keessa jira. Rakkinni si mudata, bal'inni illee akkuma san si mudata. Gammachuu fi rifachuu illeen sirra dabarti, lolaa fi nageenyi illeen sirra dabra, dhibee fi fayyaa argattee nagaan jiraatu illeen argatuu fi dhabuu illeen kun hundi sirra dabra. Kana hunda keessatti mu'minni ijjannoodha qaba. Lahu mawqif khaas, mu'minni ijjannoo kophaadhaa qaba. Waan kana keessatti ijjannoon inni qabu maali? In asaabatu sarraa akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam yoo waan gammachuudha takka rabbi isaa kennee waan gammachuu takka argate namni mu'minaa tokko shakara rabbii ufii galatoonfataa fakaana khayran lah. Khayri isaaf taati rabbii ufii galatoonfatuun waan guddaadha, ni'imaa guddaadha. Waan qaliila malee namni hedduun ittiin qajeelini
yoo nima argatee quufe namni gara jallatuudhaat deema nama muslima nama mu'mina tahe tokko rabbiin isa waffaqee yoo ilmi argatillee ilmaan argatillee rabbii ufii galatoonfatuun waan guddaa tokko kanaafuu khayrii isaaf taati jedhan وإن أصابته ضراء يو همتو نساتويت اللي صبر نئبسا همتو سنرتي تلبو إسا غاغاتو تاتو تهدا تاتو تتمادا تاتو توامبرا تاتو تدبيدا تاتو تتبا تاتو همتو إسات رفتسن اللي إرتي أبسا أبسو كانان صبرين أجري قدارك أبدي خير إسافتاتي جران مر وليس ذلك إلا للمؤمن ويت نعمة أرجته ربي وفي غلطهم فته ويتركون اتدفت ركو سنرت صبروا أرجتهم كوني مؤمنا فيو تهملي نما براتي فين أرجم جان نمني برا أرجتون دنده جران قودا كناكن كنافو قودا كنورا أرجت ربي نهاتاسيسو ربي إن كان هذا ساكي ستك جلو أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي سلا نمني أفمن هو قانت أي خاشع وخاضع لله عز وجل نمني ربي فجج أفقد قبي أفقد أبسي ساء هل كان الراتات حال ربي بسجودون حال ربي سنيف دابتون كأفقد أبسي أكسد ربي أفيك أتسوني في نمني أكسن تهين والكتاجة أكما سن ما لونين أكسد سجود قدوف سجودني الرجال عبادان من قدوتي فولا كان ربين أباتو كوفو أكا قدك أبن أكا نمني متى قدك أبتو نمنغوني نم ربي تأمني ككتاب ربي تأمني توكو متى إسا كان نمتو كوفو قدك أبتو أبا فديفو دوبا متى أفيق أكسدتي واني هندي إسا كيسا جرتو إجي قري دقيتين واني وهين أنت من واني وهين فنفة مرت كيسا جرو كانا ويتين ربي فجتش قدك أبي دتشي إركاهي أتش كيسا تجادو أمري لا فادامي تجتشا كناف ربين دعاء رسول صلى الله عليه وسلم يتنقى جيلشان سجود سن كيست أكا غاري ربين كردا فقمنون أن يستجاب لكم إسنيف أواتمون حقيقي جدان مالي في سجود سن كيست ويتا قبرتشي ربي أفيتي بقجابي ربي أفيتي بقدي قدته يا ربي كي يركو تنكيس أنا باسين نجده يا ربي ركنا أكنا سيني نفوري ويتين نجده ربي نساكي بالي سفورة ججادا ركنا سن كيست كنا فدوبا سأل كان الراتاتي سجود قده أكما سن ربي بججة آبته صلاة أكما سن يحضر الآخرة آخرة أسدم تتنا صداته آخران تني رفتي آخران تني قافة رفتي كل وان دنيا كيست دبرسي كنا نر رفود أفتاء خيري تدبرسي تهمتو دبرسي تدقاد أندلغي تتب أندلغي وان أتدلي دي هندي سر رفود أفتيتي ويا قيامادا ميزان كيسا قالوا داف ديمتي مزنمتي يو غر خيري دا سكاب دي غر جنتا يو كان غر إبدانا ما قبوتو جيرا كناف جيتشا آخرا سن صداتهم برباچي سادا صدا آخرا سنيف أكسيتي ربي بسجودي ربي بدابتا بولا أكما سن أمس رحمة إساء كجيل صدا قفر إر دبرسيت ربي نانا رارا منجدو ربي أفي اللي صداتا ويا آخرا كأسدي مسان صداتا سؤال ناكر إفمون كرسان اللي صداتا ميزان ويا قياما كروف سن اللي صداتا سرات أنا مدور جروك إر دبران كأكسي سن اللي صداتا أكما سن أمس رحمة ربي أفي اللي كجيل ربين osoo isa kadhannu osoo isa gabbarru osoo harka isa jala qabannu osoo islaamummaa himannu ibidda sanitti nan gubu jedheet rabbii ufiillee kajeela rahmata isaatiin jannata isaana naqa jecha wayta kana marre duniyaa tana keessatti namni jiraatu maal irratti jiraatuu qaba jidduu sodaatii fi jidduu kajeellaa rabbii kanatti jiraatuu qaba maal dalaguu qaba keessattuu zaman amma keessa jirru ka bultii kudhanii kadalagaan takkalleenu isatti hin qixxooytu rasuuli rabbii jedhan bultii kudhanii kana keessa sila karaa rabbii keessatti duuluun leemmoo jennaan jedhan rasuuli sallallahu alaihi wasallam nama lubbuu ufiitiin illee bahee akkuma san ammas duniyaa ufiitiin illee bahee waa takkaanuu hin galiyyoo taate malee
homaa keessan jiranii homaa ittiin qixxaayan jedhan nama lubbuu ufiitiinillee achitti du'e ka duniyaan isaallee akka baateen achitti hafte yoo ta'e malee namni tokko kheyrii dalagee waan kheyrii bultii 10 tana keessatti dalagamte ittiin qixxooytu yaa rasuuli sallallahu alaihi wasallam wayta kana maarre wanni nuti itti jabaatuu qabnu sujuuda kanatti jabaatuu qabna maanaan isaa salaata heddummeessuu jechuudha akkuma san sujuuda kana keessatti illee kadhaa rabbiititti jajjabaatuu qabna sujuudni mataan isaa kabajaa guddaa rabbi biratti achi keessatti kadhatulleen kadhaa nama awwaatamtu waan rakkinna keessa jirru rakkinna biyya ambaatitti nu mudataa jiruu fi ka biyya keessatti nu mudataa jiruu fi ka walitti qabatti nutti galee fi ka tokko tokkoon adda addaan nama qabate kanallee hajaa tana hunda achi keessatti yoo rabbi ufiititti himatanii rabbi ufiititti iyyatanii yaa rabbi keessaa na baasi jedhanii azaaba isaa sodaatanii jannata isaa kajeelanii jedhan rabbiin farajaa hunda namaa fiduun ni kajeelama maarri ashrii ammaan tana keessa jirru kana keessatti abba rabbiin sujuuda isaa laaffise salaatatti haa jabaatu guyyaa ta'ina halkan tahina sunnaa haa heddummeessu raatiba salawaata haa heddummeessu abba sooma rabbi isaa laaffisellee soomatti haa jajjabaatu abba sadaqaa rabbi isaa laaffisellee sadaqatti haa jajjabaatu abba dhikrii rabbi isaa laaffisellee dhikritti haa jajjabaatu abba rabbiin laaffisee fi kana maraa walitti qabeefillee maraa walitti haa qabatu jajjabaadha waqtiin waqtii saamatan keessa jirra ajrii guddaa bakka keessatti argatan keessa jirra warra dalagee argatu rabbi nu haa taasisu warra waan dalagannellee xiqqoma tana nurraa jaalatee nu guddisu ashra amthaalihaa ilaa sabimaatiin deefin ilaa axaafin kathiira rabbi yoo namarraa jaalate xiqqoma tanatu dachaa guddoo taha sanbira dartee dachaa 700 taati 700 sanbira illee dabartee haga rabbii tokkocha yoo taate malee namni hagana isiin beeyne gahuu dandeetti warra akkasii rabbi nu haa taasisu ibaadatti illee jajjabaadha du'aa'itti illee jajjabaadha rabbiin hamtuu galte rabbi nurraa haa kaasu tangalin ammoo rabbi nurraa haa oolchu hidhamaa kennallee hidhaadhaa rabbi nu haa baasu dhibamaa kennallee rabbi nu haa aafiyu rakkataa kennallee rakkoo keessa rabbi nu haa baasu jajjabaadhaa isiniin jedha sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربي نسن رهاجالته دامسا قدا ندبرستني ورا فيدمو لربي نها تاسسو اسنس ربي مقام كيسن اول سنافود آمين اتام سوران غافتون تنتككنا جت نما بري دلا فوده توك كيستا يا جدني نصيحه لدامي في وان دندهونيله غرغاري يود على كيسا باسي اك اذا سنستان فرا كفلا يوغودي مالتنا رجرا gaafiin obboleettiin teena gaafattu gaafii guddaadha maaliifi ribaan muharramun shar'an biijmaa'i ilmuslimiin dhala nyaatuun haraama haraamummaan isaa waliigala waa wal dhaba qabuu miti dhalti haraama tahuun akkuma san rabbiin aayata isaa keessatti aayata tokko lama ta'in keessatti haraamummaa isaa dubbatee jira hadiifni illeen akkuma sani سنرى ربين وأحل الله البيع وحرم الربا ربين بتا غرغرة نما قديسات دلنياتو أمو هرمي نمرتي قده دوغا تاسيس ربين دنيان دلات أمس يمحق الله الربا ويربي الصدقات وان كراد ألاتي نما سيني بركان قبدو barakaa isii qofaa miti duniyaa mana jirtu lafarraa si harkaa dabarsiti nama dhalaan horee bakka gaheen argitu yoo akkuma biqilaa lafaa wayta rooba argate ol biqiluu yoo inni ol biqilee xiqqo wayyaa'ee guddate namni kun jajjabaate jettu kama lafatti gadi deebi'e argita maaliifi yamhaqullahu ribaa waan dhalaa kana rabbiin lafarraa dhiqa jechuu kanatu jira lafarraa haqa lafatti hin haftu jecha barakaan qabdu lafaa dhabamti jechaadha wanni sun kanaaf jecha kuni waan haraam mujmaalehi ta'e dhalti dhalasan keessaa nama baasuudhaaf idaa sababa dhalaa saniin irratti bahe irraa kafaluun nama rakkina keessa seene gargaaruudha malee dhala kennuun jedhamu dhala nyaatus hin jedhamu intabihu namtichi kun gaafa duraa karaa dhala waan ribaa kana keessa seenuudhaatiin idaan takkaahu maallaqni namaa irratti bahe maallaqa namaa takkaa ka mootummaa kan irratti bahe kana isarraa kafaluun dhala kennuudhaan jedhamu maali isa rakkate kana
isa rakkatee waan kana toobadhee irraa deebi'a wayta jedhu waan san ofirraa qulqulleessu malee deebi'uu hin danda'u. Waan kana irraa qulqulleessuun rakkoo keessatti bira dhaabatudha jedhama. Bira dhaabadhu kun homaan qabu siin jenna rabbi barakaa si haa godhu. Beekumsi qaba جزاكم rabbii الله keessa. خيرا بارك الله فيكم وبولتين تينا تقع كنا يتي ijoollee kiristaanaa wajjin dalagaa nyaatas bitaan godhuu ammas wayita nyaatanillee bitamaa nyaatu nyaata jarri bitaan godhasan nyaachuun hin gaamoon gahu ammas nyaata walitti nuu kennanii bakka tokko nyaanna waan ta'eef jarri bitaan nyaatanii isaanii wajjin nyaachuun hoo akkamii jetti. Gaafiin kun tokkoffaa namni islaama ta'e tokko akkaataa shari'aan islaamaa nyaata keessatti dhugaatii keessatti illee itti ajajje qaba. Wayita nyaatullee mirgaan nyaata. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam kul biyamiinika wa kul mimmaa yaliika. Mirgaan nyaadhu gara sitti aanuun nyaadhu jedhanii dhugaatiillee akkuma san mirgaan dhuganii. Namni tokko ammoo ka kiristaanaa yoo nyaata godhee nyaanni sun nyaata shari'atti nyaata kiristaanaa irraa nyaatuun kan taane ka dhoggaan qabne yoo ta'e nyaatuma nagaa bakka waliin jiraattan kanatti isaan godhanii bitaan godhanuu harkaa mirgaan godhanuu kun rakkoo waan qabu hin qabu. Nyaanni godhamee nyaata dhiyaate nyaata nagahaa nyaata nyaatuun isaa haraamummaa wahii hin qabne nyaata karkarroo fa'a kan tahin nyaata nyaatuun isaa haraaman tahin nyaatuma nagahaa dhiyeessanii godhanii yoo waliin nyaatan homaan qabuu jenna. Jarri bitaan nyaatuunis sirraa homaa waan balleessuun qabu ati akka amantii keetiititti wayita nyaattu bismillaahi jettee akkuma san mirgaan nyaattee mirgaan dhuyidee yoo jettee homaa sirra hin jiranii jennaan obboleettii teennaan beekumsi kama rabbii kennaati. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وبوليس كين تقوى كنا نمني ركوع الرت إمام الدكبه ركعة سنجو guutuu moo ol ka'ee guuttataa jedha imaama rukuu irratti yoo dhaqqabe rakaa sun guutuu jedhamte lakkaa'amti moo ol ka'ee guuttata. Namni tokko rukuu irra imaama jiru yoo alaa ol seene bakkuma imaamni jiru kanaan itti seenuu barbaachisa liqawli nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salluu maa adraktum wa atimmuu maa faatakum. Salluu maa adraktum jechuun waan imaama waliin dhaqqabdan salaataa jechuun waan imaama waliin dhaqqabe kana salaatu isa barbaachisa bakkuma dhaqqabettuu dhaqqabu rukuu irratti illee yoo dhufe rukuu irratti waliin itti seena imaama sujuudatti jirullee yoo dhufe sujuuda irratti illee walmaan itti seena. Namni gariin haga namni sujuuda irraa imaamni ol ka'utti dhaabatee eega kun akka shari'aatitti dogoggora sujuuda san imaama waliin dhaqqabuun kee ajrii guddaa siif qaba. Ati imaama sujuudni tokkollee hafu bakkuma imaama dhaqqabanitti itti seenan waliin. Gaafiin obboleessa kennaa namni rukuu irratti dhaqqabe faatihaan qaraane dhaabatiinsan dhaqqabanne faatihaa osoo hin qara'in salaanni hin tahu jechutu jira hadiisa Ubaadaa ibnu Saamit keessatti laa salaata liman lam yaqra' bi ummil kitaabi muttafaqun alayhi. Namni faatihaan qara'in salaanni isaaf hin jiru jechutu jira. Ulamaani hadiisa kana waytafassaran akki jedhan tokkoffaa laa salaata salaanni hin jiru jechuun kun nafyun lissihha sihhaa salaata sharciyyaadha dhabamsiisuudha salaanni sharciyyaan hin argamtu jechuudha. Liman lam yaqra man jechuun kunilleen maniin kun akka afaan arabaatitti al-asmaa'ul mawsuula min siyagil umuum. Asmaa'ul mawsuula wanni jedhaniin kun siyaqa aammiiti abba fedhee tahu jechuu maanaan isaa abba fedhee tahu ka faatihaan qara'in imaama tahina nama kophaa salaatu tahina ma'amuuma tahina wayta imaamni ol fuudhe tahina wayta imaamni qaraatii gadi qabate tahina umuumni kun faatihaa qara'uu namarratti dirqama taasisaa jedhan zaahirri hadiisa kana hadiisa Ubaadaa ibnu Saamit ka sahihayni keessa jiru kun. Duuba wayta ma'anaan isaa akkana tahu namticha imaamaatii fi nama kophaa salaatu irratti waajiba jechuu irra guddaan ulamaa itti walii galanii hanafiyyoota waan hin tahin isaan faatihaa waajibaa miti waan jedhaniif hambaan wal dhabanii namtichi khilaafa qabu
qabu namni ma'muumatahe ka ma'muumatahe ka imaamatti hidhate faatihaan qaraamoon qara'u jechuudha. Kanallee umuumni reefuu jennu sun imaama irratti illee faatihaan dirqama ma'muuma irratti illee rakkisu ala haadii kulliin kalimaa tanaa khilaafatu duuba jira jechaadhaaf tartiiba kanarratti isinii rakkase. Imaama irratti imaama namaan salaatu irratti faatihaa qara'uun dirqama kulli raka'aa keessatti. Nama kophaa salaatu irratti illee faatihaa qara'uun dirqama kulli raka'aa keessatti. Ma'muuma irratti illee faatihaa qara'uun dirqama kulli raka'aa keessatti. Yoo imaamni ol fuudhee qara'e jahrii godhen qara'an wayta sirrii ni qara'an jechuu khilaafa keessa jiruufis laa wayta inni jahrii qara'e ol fuudhee qara'ellee faatihaan ima qara'amtiin haftu. Yoo inni salaata sirriitti qara'ellee salaata jahrii wayta gadi amma ishaayii rakaanni lamaa jahriidha ol fuudhee qara'a. Rakaatta lamaa qaqqabatee qara'a. Lamaan inni ol fuudhe keessatti illee qara'uun dirqama. Lamaan inni gadi qabate keessatti illee qara'uun dirqama nama ma'muumaa irratti illee. Haadha huwa sahiihu alladhi alayhi ahlul ilmi. Ka warri hadiisaatii fi kun illee irra jiran mararrattuu dirqama jecha. Mararrattuu dirqama faatihaa qara'uun imaama ka kophaa salaatuun farida irratti illee. Yoo nama tokko taate malee jedhan namni tokkoon sun kami nama rukuu'a irratti dhaqqabate yoo taate malee. Namni rukuu'a irratti dhaqqabate san keessaa ni fooyama. Maaliifi lihadiithi Abii Bakraa hadiisa Abii Bakraadhaatiif irraa fooyamaa jedhan. Hadiisni Abii Bakraadhaa maal jedha? Abii Bakraan gaaf tokko rasuula salaataa jedhan sallallahu alaihi wasallam alaa dhufeet osoo rakaa saffii keessan seeniin Allahu akbar jedhee jilba qabatee saffii akkasumatti deemaat rukuu'a waliin deemaa saffii keessa seene eegasanii rasuulli nama kana eenyu reefuu namni akkana dalage jechuu gaafatanii ana jedheeni zaadakallahu hirsan walaa ta'ud jaaniin futuna salaata dhaqqabatuudhaaf futuntu kana hawwii salaataaf qabdu kana rabbi si haa eda'u ka osoo saffii biran gahin achi duratti rukuu'a gootee fiigaa keessa seente kana futuna salaataa kana rabbi si haa eda'u ittiin deebiinii jedhaniin. Maarree namni saffima keessa seenee hidhata jechaadha. Duratti osoo achi hin gahin hidhatuun barbaachisu. Salaata kana deebisin jenne rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu maarree namni rukuu'a irratti dhaqqabate salaanni isaa dhaqqabamtee sahihaa. Nama rukuu'a irratti dhaqqabate kana malee namni jiru rakaanni faatihaa keessatti hin qara'in fayyaan taatu. Namni rukuu'a keessatti dhaqqabate ammoo hadiis Abii Bakraa kanaaf jecha salaanni isaa fayyaa taati. Akka kana madhaahib al-arba'aan martinuu akka kanarra jiranii kanumatu irra sahihaa kanumatu irra fakkaata. Namni rukuu'a irratti dhaqqabate san malee namni jiru faatihaa qara'uun faatihaa yoon qara'in raka'aan faatihaan keessa hin jirre sun fayyaan taatu jechuutu irra sahiha. Baarakallahu fiikum. Beekumsi kama rabbii kennaati. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سن الرهاجات غافت كان تقوم مسكنا نمني سفين تقفان لما فعلن جلا غوتمه كصلاه جيران اكمت سفين تقفا في لما فان جلا غوتمه بكي صفا التنسين ودبيت نجر انما صلاه الجرسن قد هركفتمو ادعوا في صلاه التسين يو نمني دوبان دفو جراتني. Kun zamana koronaan hin jirre gaafa tafakkaatti. Amma ka koronaa kana namni bakka mara dhaabata. Alaa kulli haal kunilleen hadiifni laa salaata limunfaridin khalfa saffi hadiisa jedhutu jira. Namni tokkochi kophaa isaa saffii duuba dhaabatee salaanni isaa fayyaan taatu jechutu jira. Kanaaf jecha saffiin namtichi wayta alaa dhufe maal tahuu qaba? Akkuma Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nu barsiisan atimmu as-saffa al-awwala fal-awwal jaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dura saffii duraa guuta eegasanii ka itti aanu guuta akkasumatti deema jechaadha. Yoo saffiin duraa guutamee bakka seenu dhabe namni kun maal dalaga? Nama gadi harkifatamoo saffii duraa san keessa lakki kophama dhaabatee salaata. Nama gadi harkifatu yoo jenne saffii duraata Rasuulli guutaa jedhan san hir'isee jira. Namni kun nama tokko yoo keessa harkise nama harkise kanallee tashwiisha godhee jira salaatarra.
saffi illee tashwiisha godhee jira maal saffiin walitti hiikuu qabdi gaa namni tokko eega keessaa bahee qaawni argame ganaa saffiin marti walitti hiikuu qaba bakka namtichi namni tokko keessaa bahe san illee guutuudhaaf haqa namticha kanaallee sadarkaa saffiidha akka imaamatti saffiin awwala irra ajrii qabdi saffiin itti aantu sanii gadi saffiin sadaffaa sanii gadi ajriileen akkanatti wal caala ajrii kanallee namticha kanallee dhabsiisuudhatu keessa jira hadiifni harkifadhaa jedhu sahiha waan hin tahiniif nama achi keessaa harkifatuun hin tahuu jedhan ulamaani nama achi keessaa harkifatuun hin tahu akka amma jenne kana awwalan saffii duraa rasulli guutaa ka jedhan nama tokko yoo keessaa baase namni kun hir'ise kuninuma gara ma'asiyaa dalaguutitti isa geessa jedhan nama achi keessaa harkisee keessaa baasuun kun duuba akkam tahatu hafeeqa namtichi kun akkam taha nama biraa alaa fiduun waan amrii dandeettii isaa keessa jiruu miti saffiidhaa guutame salaata dhiisamoo maal dalaga jennaan warra akka sheekh ibn Usaymiin fa'a isaan durallee sheekh al-Islaam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi kophama dhaabatee salaataa jedhan kophaa dhaabatanii salaatuun saffii boodatti hin ta'u hadiisa jedhu kana hoo kun yoo dandeettiin jiraate kun humna keetii oli laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'ahaa rabbiin lubbuu dandeettii isiitii olitti isiin dirqu kun waan dandeettii kee keessa jiruu miti ati waan silaa gootu dalayde yoo namni alaa dhufaa jiraate argatte tole yoo kasan hin arganne taate min baabi daruura rakkoon si ilaalamee rakkoo kanaa osoo mutlaqatti saffii boodatti salaatuun ni tahan jedhin namni suuraa kanatti nama dhabe kophaa saffii duubatti yoo salaatillee salaanni isaa sahiihumaa jechatti fudhatanii waan humna isaatii ol taretti shari'aan naman dirqitu yoo kophaa salaate baaba daruuraa keessa naynee namticha kana salaanni isaa sahiihumaa jedhan baarakallahu fiikum akka mazhabaatitti yoo taate akka mazhaba shaafi'ii faatti yoo taate salaatatu kaamilan taani ajriitu irraa irrata malee salaanni fayyama taati hadiisa kana ajrii kaamilan argatu jechuutti fassaran isaan ajrii kaamilan argatu jechuutti fassaran yoo akka mazhaba sanii ilaali akka warri hadiisarraa hukmii kennu qaaman isinitti haasa'u kun جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم obboleettiin tana takka akkana jetti qissaan tun dhiyoo kana yeroo koronaa kana keessatti argamte obboleettiin tana mana arabaatii gabbaatee giddiidhaan deemaniini badii narratti dalaganii jetti badii sanirraa kan ka'e guyyaa lama gabbareetti nu baasanii yoo jedhan saba saniitiin ulfaa'ee obboleettiin tana tun takka ulfa kana ofirraa baasa takka ammoo lubbuuf balleessa malee namni yoo na dhagaye warri keenya yoo na dhagaye nan dhiisan jetti waan kanarratti yoo gargaare jetti obboleettii waa hila isii akka isiin ulfa ofirraa baaftu waan kanarratti yoo isii gargaare maase taayaa. أولا دبرتي إسلاماتي في علم إسلام اللي ربي ركنا كنا مديني واني حراما دبرتي تكا قديدون حراما قردادا كبائر وان شريعة ربي اتندياتنا جت ولا تقربوا الزنا زنا دلقو كان اتندياتنا جت ديان نما هندوغيته كنافو لالچ اللي حرامته دبرتي أجنبي لالون قبطون يسير اللي حرامته ولين قبابا ولين حرامته وان جديب kuni marti irraa nama fageessuu fi waan kanarraa fokkinna waan kanaatiif shari'aan irraa nama fageessiti wanni kun yoo nama fuudhe taate gara lubbuu isaa baasuutitti akka shari'aa islaamaatitti geessa yoo nama fuudhin kan heerumin ka tahu taate gara dhibba garafamuu fi amata tokko biyya baasuutitti geessa wanni har'a akka laafaatitti ilaalamee akka faakihaatitti akka asheetaatitti namni bakkuma argetti ittiin taphataa jiru kuni shari'aa islaamaa keessatti lubbuu namaa gaaga'a nama warra qabu yoo taate lubbuu isaattu baha rajmiidhaan ajjeefama yoo ammoo nama fuudhin kasan dura nikaaha sahihaan warra fuudhin taate akka amma jenne kana dhibba garafamee amata tokko biyyaa baafama waan hagana ga'u kana ilmi islaamaa tokko itti dhiyaatuun waan garaa nama nyaatu irraa fagaatu barbaachisa rabbii maraa irraa haa fageessu obboleettii teennaan akki jennuun eega wanni kun argame wanta wanni kun itti argame kanaan ofirraa baasuun kee kun badiin duraallee yoo humnaan sirratti akka ati jettu kana dhugaa tahee humnaan sirratti ka dalagamu tahee ati amma badii bira gara lubbuu ajjeesuu biraatitti deemaa jirta yoo ruuhiin ka itti afuufame taate
gara harama biraatitti deemaa jirta ijhaada yoo ta'e sanii gadi yoo ta'e ofirraa baasutti ka deemtu ta'e kanaafuu musiibaan takka yoo namatti galte akkuma reefu itti ishaaraa goone duniyaa tana keessatti namni waa meeqaan waan tokko lama sadi hin tahini mokkorama ibtilaa'a mokkoramteen kana irratti obsi malee ibtilaa'a kana jalaa bahuudhaaf badii bira badii guddoo badii gara lubbuu ajjeesuutitti si geessitu kana hin dalagin siin jenna akkasuma obboleettii teenna yoo gargaare yoo ta'ettu tana kuni waan shar'ii rabbiin baqqaasisin maasiyaa irratti wal gargaaruudha rabbiin walaa ta'aawanuu alal ithmi wal udwaan cubbuu irratti wal hin gargaarinaa jedha kuni ilmoo garaa namaatitti argamte garaa nama baasuun rubbama garaa baafna jechuu kana keessatti rakkinni isima silaa jirtu tana ta garaa qabdu tana irratti illee gahuun ni mala gaafsan atuu nama lubbuu ajjeese taatatan irratti yoo gargaarte akkuma san wanni garaa jiru sun illee ka garaa ajjeesanii garaa baasanii ajjeesan taate kunillee nama lubbuu ajjeesu isin godha kanaafuu gargaaruun hin tahu obboleettii teena tamokkoramteen obsi ajrii rabbi biraan dhabdu yoo akka jedhamtu kana ati waan humna keetii olii ka ta'u taate jennaani beekumsi kama rabbii kennaati. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum obboleettiin teena takka akkanatti ramadaana sababa dahiitiitiin hin soommanne amma osoo waajibni sunnarra jiru ashran kurnan zulhijjaatun seente soomana kurnan zulhijjaa kana yoo soome eegasi ramadaana itti aanse tahaa jetti. أولا واني بيكو برباتشسو أشري ذو الحجة كان كيس صوم جدي أكتي كصوم دبتنجرو أموما العمل الصالح عمل صالح جتشو كان كيس صوم نجر مالي صوم نكاقويا عرفا نما عرفان دابتينيف نما حجين تكينيف قويا عرفا قفتو دبتا مكاس كيسا مقادا وميجتشا ولكن صوم اللين إمتها أموما كان كيس إمجرا أموما العمل الصالح نمني دلقا غاري قلتي قراني تنا كيسا دلقا جبجو كان كيسا صوم اللين إمجرا صوموني متى وبلتي تينا نكي جنون تقفا نمني قضان الرجيرو نما ديني الرجير ديني تن أفر راباسو تو الرجالة ديني متنا يو أسكيس أفر رابافت أجري مراي مارغتا صوم سيو أسكيسة صومتي soomni si argame ramadaan irraa bakka waan silaa qadaa sirra jiru haga guyyaa sirra jiru sanas keessatti yoo soomte ajrii soomaa san ima argatta kanaafuu qadaa san dura soomi santu irra oolaa jennaan yoo lakki addum addaan sooma kanallee in sooma qadaa sanillee ima baasa ka jettu taate akka jawaazaatitti osoo qadaan sirra jiru sunnaa kana soomuulleen ima taha akkuma osoo qadaan irra jiru dubartiin takka ستة شوال صوموا هندن ديت جتة مدور اللي رادو بانيتوري صومون إمتها صومون صحيحهما ولكن أولان قداسا أسكيست يو في الرابافت أجري مراي مارغتا نما أسكيست عمل صالح دلقسان كيس إمجرتا تنجنة ولكبتو إمدن ديت تبارك الله فيك جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أبولتين تنمى ستانسي تكايت بياني جيرا دوت قيان يرو غري إن ديرت يرو غري هنگا بابت yeroo guyyaan gabaabbatu sani qajeelchee sooma qadaa kanarra jiru kana yoo soomane akkamii jetti ma'aannahu ramadaana keessa guyyaan dheeraa ta'uuti. Deebisaan kana namni tokko ramadaana keessa yoo nyaate ramadaanni sun fakkeenyaaf sa'a 17 sa'a 18 yoo tahe gaafa inni qadaa baasu sa'a 14tti yoo inni deebi'e homaa irra hin jiran. واني الرابر بعد أيام أخر فعدة من أيام أخر قويا برا بك قويا سني صوم ملي صوم نساء آدا والحاكتا يججو مت قويا تقوان جدمو قويا سن قبابا هاتهو ديرا هاتهو يو قويا رمضان قبابا تهي قافة قدابا فتكنا ديرا تهي ديرا كان قوتو مسومتا فجر الرهاق دون سندتي مسومتا lakki irra gaafsan gaafni sooma ramadaana ja sa'a 10 sa'a 12 ani 12 hangee ammeen fura wanni jedhan hin jiru har'allee gaafa sii gabaabate kanallee gaafa qadaa baaftu yoo ka inni gabaabatullee tahe gaafa kana inni gabaabaadha waan guyyaa lama guyyaa tokkottuu fi ta'uu hin danda'a wanni jettu hin jiru maalire waan guyyaa tokko jedhamu san sa'atiin isaa haa dheeratu haa gabaabatu keessatti yoo baafte ati ayyaamin ukharii rabbiin itti sooma soomisiin jedhe san soomte jecha
Kanaafuu maarree guyyaa gabaabaa san keessatti yoo soomte illee soomni keessa hiihuma, guyyaa dheeratti illee yoo soomte soomni keessa hiihuma, guyyaan ammoo fajri irraa kaasee akka aduun seentutti soomuu qofa wanni ilaalamu sa'aadhaan walitti hisaaba osoo hin ta'in. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بولتين تنتقى كانت نمني نقابة أفته توكو يرو سورة إنيوما في يوكا سورة بازبورة تفكأو أجنبي فلدرة دابتك ونكون أكامي جت namni ajnabiidhaa tokko dubartii takka laaluun haraama bi'ayyi suuratin min as-suwar akkuma fedhettuu tahu laaluun isaaf hin baqqa'u yoo bakka suuraa kaasan sanitti dubartiin suuraa kaaftu kan jiraanne taate dubartiin suuraa kaaftu takka isiidha ta bakka suuraa itti kaasan qabdu yoo kan jiraanne taate yoo daruuraan rakkoon waan sanii itti geessite fakkeenyaaf waraqaa eenyummaatiif takka paaspooraaf takka shahaadaa jaami'aatiif rakkinna waan daruuraata awraaqa rasmiyyaa bakka mootummaan namarraa barbaadduuf yoo ka barbaadamu taate baaba daruuraatitti haga daruuraa saniif haga qadrii sanitti qadrii rakkoon itti geessite san ofirraa fuutee yoo suuraa kaate homaan qabu walaakin suuraa ka'a jechuudhaaf hamba duratti ofirraa bantee kaan jettee mataa filattee maalii jechuun kun dhoggaadha walaakin haga tolfattee itti inni seenee haga suuraa fuudhu san achi ilaalee yoo fuudhe haga saniif dhima bakka qadrii haajaatitti tahuu qaba. Mul'isuun fuula ofii isii mul'iftu sun qadrii haajaa qofatti tahuu qaba. Qadrii haajaa isii bira kan dabarre jechaadha. Baarakallahu fiikum. Beekumsi kama rabbii kennaati. Jazakumullahu khairan baarakallahu fiikum. Namni huduuda haramaa keessa jiru mana ofii irraa umraa niyyatee godhuu danda'a. Namni huduuda haramaa keessa jiru tokko yoo umraa godhuu barbaade yakhruju ilaa adna alhilli garuma taheenuu tahu gara alli isaa kalaayuun ala bahee achirraa hidhata maaliifi rasuuli sallallahu alaihi wasallam Aishaa Abdurrahmaan obboleessa isiitiin tan'iim geessi masjida tan'iim kaama jedhamu kana achi geessi achirraa hidhattuu jedhaniin gaafa isiin umraa hidhatuu barbaadde rasuuli sallallahu alaihi wasallam akkana jedhaniin kanarraa ulamaani namni alarraa yoo gara makkaatitti seene namni alarraa dhufu namni alarraa seenu gara makkaatitti yoo seene yoo hajjiillee taate yoo umraallee taate miiqaata alaa seenurraa hidhata miiqaata sanirraa hidhatee eega keessa seene booda umraa hajjii hin dalaga yoo jedhe asumarraa bakkuma jirurraa hidhata namni makkaan keessa huduuda makkaa keessa jiraatullee hajjii hin dalaga yoo jedhe manuma ofiitti hidhatee baya walaakin maaliifi namni hajjii godhu arafa dhaabata arafaan kun huduuda haramaa irraa alaa fi keessi walitti qabamuu qaba huduudni haramaa keessaa fi hilli wanni jedhamu ala wanni jedhamu kun walitti qabamuu qaba ziyaaraa jedhamuudhaaf maali ziyaaraa jechuu kanatu namni alaasitti dhufuudha malee mana keessaa si ziyaara jedhee namni gurfa matanaas bahee ziyaaraa isin dhufne yoo siin jedhe ziyaaraan jedhamu namni alarraa sitti dhufuu qaba jecha akka lugaatitti illee ka ulamaan hujjaa godhatan sanirratti dalagaan rasuulli Aishaa Abdurrahmaaniin adnal hillii kanatti irra kaluun isa tan'iim kanatti baasi achirraa umraa haa gootu jedhaniin kunilleen umraan daakila huduudaa nama jiruuf achi keessaa hidhatanii hin taatu jecha achi keessaa hidhatanii hin taatu jecha umraan nama huduuda haramaa keessa jiru ala bahee alaa fi keessa kana walitti qabatu malee hin taatu hajjiin maaliif taate yoo jedhame hajjii ala bayuudhaaf deemta ammaan tana arafa wayta dhaytu arafaan huduuda haramaa irraa ala huduuda haramaa irraa ala huduudni haramaa muzdalifa gara akhiraatitti waan jiru arafa sanirraa ala kanaafuu namni keessaa fi ala walitti qabatu malee ziyaaraan isaa umraan isaa hajjiin isaa fayyaan taatu namni huduuda haramaa keessa jiru garuma itti dhiyaatuun alatti achi bahee hidhatee ol deebi'aa jecha baarakallahu fiikum namni umraa godhuu barbaadu. Jazakumullahu khairan baarakallahu fiikum obboleettiin teenya takka akkaneetti nuti eega nikaaha wal hidhanne waggaa sadi wal hidhanne wal fuunne waggaa sadi geennee jirra garuu gaafa nikaaha wal hidhannu maatiin keenya lamaan biyya waan jiraniif walilleen beekanii walilleen agarre yeroo sanitti abbaan kiyya wakaalaa sheekuma nama nu bira jiru kan itti himne wakaalatee nikaaha nu hidhe nikeenni sun sahiha moo sahiha miti
maaltu shakkiiti tahire eega wakiilli namni abbaan wakkalate nikaaha hide namni abbaan wakkalate abbaan isiidha والأرجو أبو nama bira jiru والبيكو أبو سن eh? والأرجو وماتي والبيكو أبو في والأرجو أبو سن la maatii wal beekuu dhabuuf wal arguu dhabuun kun waan shartii keessa seenuu miti wanni barbaachisu maali hukmi nama hin beeyne wakkalatuun tahamoon ta'u jedhu amma durallee irraa dubbannee jirra nama hin beeyne wakkalatuun tahamoon ta'u ka jedhu yoo gaafiin isiidha abbaan kiyya nama wakkalate san hin beeku nama hin beeyne wakkalatuun taha jechuu ka tahu taate gaafiin isiidha re'aan namtichi wakiilli hidhuu mirga qaba yoo wakiila kana abbaan kiyyan beeku nama hin beeyne wakkalate taha ka jedhu taate eeyima tahaa jennaan maaliifi nama akkanaati nama sheekaati jedhamee itti himamee akka kanaan inni beeksifamee nama san zaatisallee beekuu baatu amanee eega isa wakkalate hima tahaa jechuu baarakallahu fiikum eega nama amanamaa tahe wakiilli amanamaa tahuudha wanni barbaachisu جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم دلال الرتي وافرتون تاجر بوليس كنا توك dalaala irratti waa fudhatuun yoo wanni inni namaaf dallaalu sun waan aslii shar'itti dalaguun isiidhaa bakka yoo taate waan aslii shar'itti dalaguun isiidhaa dhooggaan qabne yoo taate muqaabila waan san namaa dalagu waan tokko sii bituudhaaf takka waan tokko sii gurguruudhaaf takka waan tokko sii godhuudhaaf yoo waan dallaala kiyyaa naaf kenni ka jedhee sirraa fudhatu taate imata walakin yoo aslii waan sanii ka haraama tahu taate sii bituulleen hin tahu irratti waa fudhatuulleen hin tahu yoo aslii waan sanii ka haraama tahu taate yoo aslii waan sanii ka baqqa'u taate ujraa fudhatuun muqaabila waan namaa dalage ujraa fudhatuun sahiihumaa jenna baarakallahu fiik جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بوليتين تينا كانت إدى لكاوتون طري أرجوك أبمو جاء سدي لكاوت تمان نرات رمتاجت kuni akkaataa itti ilaalamu qaba dubartiin takka ta garaan itti dhufu yoo taate sun heydiidha xahaaraa lakkaawatti heydiin sun itti dhufee irraa dhiqattee xahaaraa tana takka jettee ammallee itti deebi'ee irraa xahaarattee xahaaraa sanitti lama jettee ammallee itti dhufee sadaffaa irraa dhiqattee gaafa sadaffaa kana guutte xahaaraa sadihii guuttatte jedhama xahaaraa sadihii gaafa kana guuttatte jedhama heydiin sadii akkanatti itti dhufee eega irraa xahaaratte booda tuni xahaaraa kana lakkaawatti kun ji'a sadihii gadittillee argamuu ni danda'a ji'a lama keessattillee argamuu ni danda'a ji'a tokko bultii 15 argamuu ni danda'a yoo heydiin isii ka dafee itti deebi'u taate yoo ka heydiin ittiin dhufne taate aayisaa takkaahuu xiqqoo taatee heydiin ittiin kan dhufne taate takkaahuu maanguddoo taatee ka heydiin ittiin dhufne yoo tahe bultii lakkaawatti gaafsan 3 ashhur bultii lakkaawatti bultii 90 lakkaawatti jechuudha walaakin shahrii arabiidhaan lakkaawatti guyyaa osoo hin ta'in ji'a lakkaawatti jechuudha jiini 29 illee yoo ta'e bultii garii irraa buusuu nima dandahama garuu akka umuumaatitti suni bultii lakkaawatti tamtu bultii lakkaawata ta ji'a 3 lakkaawattu ta heydiin ittiin dhufne ta heydiin itti dhufu ammoo heydimaa fi xahaaraa kana lakkaawatti kana keessatti iddaa wal dhabuu ni danda'a ji'a lama keessa fixattee osoo ji'a 3 gahin iddaa keessaa bahuun isii ni dandahama ta heydiin itti dhufu baarakallahu fiikum beekumsi kama rabbii kennaati جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وبوليس كان توقع كنا يد هذه يرو قدان فاتحة قرؤون أكمي فاتحة ربنا إسي قرآني أجري اتن أرغتني بوسي صلاة اتن صلاتني صلاني ركنين أركان إسلام مادا إسي ملي فيان تاني أجي كيستي ها قرآني بوسي ملي ها ويتتا زيادة روحي بلو الرتي الفاتحة جراني في متي كوني بدعادة وان شريعة كيسنجر بارك الله فيك نمتج تازيادو في دورا ماليف تازيات أنا دوفي جتشو بيكو قبا ما تازيات أنا دوفي يعني كن تازيات أنا ماليف دوفي جتشو بيكو قبا نمتج كن تازيا أصلت واني شريعان كرا غوتيف تازيا نمت دوفن كنا واني شريعان كرا غوتيف تقفى نما مصيبان اتقال تكانا سبر سيساني nama musibaan itti galte kana
أجري صبر ست هافتو ربي سيا صبر سيسو صبري جراني إذا كان صبر سيسو لا تكفان إني لما تا نما دبرسني فربها أرار مجاني أرار مكراتودا إني سدفا دا أن اللين أكما نمني كن أران تانا آكرا دي مكانا تيالي قيام بيكو أن اللين دي مماف جراججو وفيادتودا واني كرابو نميف كان تازيان مالي هاچتي قرآن قراني في متي ها قرآن قراني هاچتي مالي قرآن ختمنا جداني و لوكا سنغاتي في لوكا هولا يقتني في متي كوني بدع منمني نياتاف قرأت مالي بارك الله فيكم أرارام إسا كراتو دكا مرمي وهين قبني أرارام نمتجا كراتو برباچي سمالي فاتحة صلاة مها صلاتوني بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافين تين ترما كنيت جارسك يو ابلون دبفت اتي طلاقم تودان انجده ان سيدورا اسي والبين ابر جدني مي دبنتون اكامي جد تقفى نمني هذا منات ويتولى وان ها سوكنا دبين كون أمان تنمال تها بوده مال تها فولدرتي أكم ركو أكم نتي أمو دنده جتشو كنا أسوغتين تلدورا بريدا كنا هنا متوكو كاولين جيران توكو يو وهي فولتي آراني جدان يو بلون دب بفتي طلاقم تو يو جدين كنا أكا شريعتي طلاق أكنا كنا طلاق معلق جانين أكا شريعتي طلاق معلق جانين كوهرت الرافمي جتا وهرت الرافمي مال الرت الرافمي طلاين يكون اسين نمتي جدسان دبرتي ان جدسان دبسو الرت الرافمي غاف اسين اسيسان دبفت طلاين سنين ارغم وغا تكوتيتل دبفتو طلاين ارغم وغا لما تيتل دبفتو طلاين مارغم وغا شنوسون دبسين ترتي اسو دبفتل طلاين مارغم انتبهوا خطر ون يكون يقابو الآن تنالو لولولني فكس جديني إن اللين دقت إسي اللين دقت يوكان ديبانيتم ولينياتا ولكن جارتين تطلاقم تجرتي مالي في يوبلون دببت أنسي طلاق تجتينتون كان أفجتش الدورة وان جدو كان نمتكي وان هاسو كان مدان إسا فول درت ركي نمال قبجتشو إسا دورة بيكو برباچسا أكو بولتين تنجتو كان إسي دورة والبيكا أكمت إسي دانا دانجة تجتشون kuni amman tana eega isarraa jechi ka argamu taate obboleettii teennaan eeggadhu jechuunii qabda eeggatuu qabda waan san isii dubbisuu san eeggatuu qabda yoo isii san ka dubbiftu taate dubbisee isatti himuu qabdaan mallee maaliifi isatti himuun furmaata qabu qaba isatti himuun yoo fakkeenyaaf rabbi si kaasee haal lama namticha saniituu deemtee isii san dubbifte aboo namitti atin dubbisin naan jette dubbise yoo jetteen yoo side xalaaqamte xalaayni argame jecha xalaayni kee argame iddaa keessa jirte jechaati yoo sideeffadhe jedhe xalaayni kun ka duraa tahee takka ka lammataa tahee sideeffadhe yoo jedhe raj'aa kanaan xalaa nikaaha isaa keessatti deebi'uu ni dandeetta itti himuun kee bu'aa kana qaba kanaafu yoo dubbisuun isii nihaayyan kan argamne taate silaa toleeyyuu yoo ka danda'amu taate yoo ka akkas hin tahin taate yoo ka isuma walii galtanii dubbiftee xalaaqamtee tokko sirraa bu'ee rajaa godhe sideeffatuudha yoo akkas hin tahin khaxaa keessa buutanii khaxaa keessa buusan eeggadhaa isiniin jenna marattuu xalaayni mu'allaqni wanni inni irratti rarraafame sun yoo argame xalaayni sun ni argama kanaafuu eeggatuu isin barbaachisa isin martinu inni ammoo jecha jira san irraa deebi'uu danda'a akkuma jennu kana gaarajaatu jedheetuma irraa deebi'uu hima danda'a laa osoo isiin hin dubbisin dur yoo yaada san kaase gaa'ima taha yaada ofiisa yoo irraa deebi'e yaada jijjiiru diige yoo an san diige yoo jedhe جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافي كينا كويا الرقم ندي يعني اسمرت امور غافي بروتين هان قولتي دي بنوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته